afaan oromoo irrattis waa hedduu hojjettanii jirtuu jedhu qubees akka afaan oromootiif kalaqanii ibsan mee waan kanaan wal qabatee jiru maal ibsitu akkamitti garasitti ce'uu dandeessan? Ani yaanni xiyyaa ummata oromoo kana dirree baasee afaan isaaniitii fi aadaa isaaniitii fi taariikha isaanii mul'isu. Duuba biyya Misratti madrasaa takkaa jira. Ta afaan hunda barsiifti. Jennaan afaan Amaaraalleen keessa jira. Jennaan meegaa afaan kana afaan oromoo kana nu seensisaan mana barnootaa biyya Misraa jiru ka afaanota garaagaraa barsiisu sanitti afaan oromoollee akka barsiifamu nu hayyamaa gaafii jedhu dhiyeessitaniif. Akkas jennaan afaan keessan qubeen qabu ni dubbatanii malee jedhan. Tanaaf hin seensifnu jennaan achirraa qalbiin na aarte afaan kanaa qubee kaayuun dirqama natti ta'e akkasittan afaan kanaaf qubee kaayuun qubee afaan harfi arabarraa ta'uu harfi laatiinii ta'uu lamaan kanaan qubee kaayuun waan waajiba natti ta'e dirqama natti ta'e haa ta'uu qubee arabaati yoo goone sun biyya keessallee hin jira. Qubeen afaan oromoodha manzuumaa fi kanaan ni godhan durumaallee ni jira. Akkasitti amma akka namuu beeku namni dubbisus heddummaata. Maashiniinis makiinan argamu laatiiniidhaan malee ta'u jedheetan laatiiniidhaan. Maaliif Amaariin dhoowwuun danda'a mangistiinis mangistiin gaafa san jirtu dhoowwuun dandeessu. Ifiifuu itti fayyadamti. Afaan laatiinii qubee afaan laatiinii akkasittan qubee afaan oromoo jedhee afaan laatiin irraa fuudhee tolche. Akkasigaa kitaaba tokkotti allafe. Onni jedhee uummata Ziyaad Barree jedhanii mootii Sumaalee jedheen kitaaba akkanaatiin qaba. Na qabba'iin jedhee. Na maxxansiisii gabaarra na oolchi jechuuf uummatatti akka dhiyaatu gochuuf. Akkasii wanni akkasitti nattakhizuu silaahan jedha. Yaani silaaha godhanna maaliif yoo afaan oromoo kanaatiif amma biyya Itoophiyaa keessatti wal diddaa jira. Afaan laatiinii godhannamoo afaan biyyaa godhannamoo kana hundaa'u wal diddaa jira. Yoo ati afaan oromoo kana asi katabdee ol ergineef harkasii ol fuudhanii jedheen jennaan nattakhizuu silaahan silaa godhana waan garde meeshaa lolaa godhanna jechuusaa. Akkasitti kitaaba dhoysaadhaatti kitaaba furaa afaan oromoo jiru naa xabba'ee fidanii biirootii yanaa fidan furaa afaan oromoo. Kitaaba furaa afaan oromoo jedhu kana isinii maxxansanii Misratti isinii fidani? Lakke biiroon tiyyaa Somaalee gama Somaalee amata 20 taa'e. Akkasitti gaa fuudhanii nusaat akka fuudhatan Ziyaadatti erge maassana jedhanii
maal eman galatoomi je'eeni itti xalayaa barreessitaniif kitaaba sitti erga kitaaba xabbaamee dhufe maxxanfamee dhufe ziyaaditti erge ziyaadi eenyu inni ziyaad barre duuba inni kitaaba kana fuudhate abbaa raadiyootti erge raadiyoo Sumaaleeti kitaaba kana fuudhii bakka afaan kanaan dubbattuun gayii jedhe to'isaadha gayiin akkasitti gaa achi odoo inni kitaabni abbaa raadiyoo bira jiru ijoolleen adareedhaa eenyutu kana afaan kana eenyu alla fedhan kitaaba jennaan Sheekh Rashaadi ka'anii gaa ori'anii Ziyaad Barree bira dhaqan kitaaba kana takka gubi takka nama isa allafe nu ajjees takka nu ajjeefataa nu kenn Oromoo nuti dirree lolatti finne dirree lolatti finne asit jiraachisuu deema Sheekh takka nu kenn ni ajjeefanna booga maali nama na erge Ziyaad bakka nan dalagutti nama na erge akkamitti waan galtee ashkara yalolarraa dhaabu na dareysiifte jee isaan maal jedhe yoo akkas godhuu baatte hooda qawweedhaate loli jedhee ijoollee adareeti taalan galbeet keessa akkamitti achi horiidhaan dhufun bakka nan dalagutti ashkara na erge jennaan ani maal waan magaalin dalage raadiyoo keessanan dubbadha khutbaa waggaata khutbaa gootu khutbaa san afaan eenyutiin khutbaa keessan afaan oromootiin katabadha jechaafin qubee godheessan akkasitti saniin dalagaan je'een akkasitti ammoo waan ati jette hundaa'u yoo maqaa jirjiirinaan jettes yoo dhiisinaan jettes jennaan onni afaan kun afaan oromoodhaa kun afaan qubee maaliin kan qubee laatiiniin jeen isaanis laatiiniin katabuu deeman afaan eenyu afaan Sumaalee eeywa eega dachiin tun hundinuu teenye jettani je'eetan gaa isa Hararii fi Baalee teenye jettani akkasitti dubbiin amma gaa jabaatuuf deemti lubbuu xiyyatti dhabuuf hin deemu jennaan irraa geessanii maqaa jirjiirinaan jedhe maqaa jirjiir jennaan abbaan raadiyoo yoo feete jirjiirii yookaan afaan as wanni dhawu hundeedha maalaaf afaan xiqqaasee alamatti katabe afaan aboo dafi afaan Somaalee aboo deemaa je wanna afaan Somaaleetti maa nama jala utaaltan je abbaan raadiyoo hawwi jedhen akkasitti afaan aboo maratate wanne afaan aboo namni aboo jiru Oromuma namni jiru Oromoatu aboo waliin ja'a jecha afin kana maratan akkasitti waan kaduraasan wanni waan furaa afaan Oromoo okajuusan irraa ciranii darbanii kabiraa itti maxxansan aboo jiru akka
warri achi guurate warri achi keessa dalgu ani waan achi guuranii gaggalus ol galus fuudhanii dalagaa kitaaban ijoolleedhatti maxxanfatan ni bareed maaliif namicha gaachana qabate kana dhaabbatu layni duuba deemu ammas alaanis akka asin waa hidhatu akkuma dubra hara asitti akkasitti jaalala suuraa tanaati jecha kitaabani fi maxxansa olii gad warri gamana deemus achi deemus afaan suuraa tana harkaa qaba ammas ijoolleen adaree haatet sheekh rashaad kitaaba darbi jenneen gube jenne inumaa facaase jedhan biyya keessa anu waan facaafne rabbumaa facaase maaliif suuraadhatu suuraa bareeda daarota mishinga amata irra kaayattee mudhiisiidhaa qal'oo sabbataan hidhattee qadaada aananii harkarra raafattee halaala asii laallan ijjitoo bololtee jaanamichi gama kaanin يمكن أرسل إني نجارة ورا هرر خن نجارة ورا أرسل جنان هلا سيل هلا نجيت وقول تيجا أكستي خنا قورة تاني أوجاج نات في مال أشكر سومالي مالي وانش مكاجر جيرسين يعني مالي بكاجر جيرو جرجيرن جينا كتابة خان دران فرا أفان أرموتي أما فرا أفان أبوتي ما خلاص جرجيرن جين غافت أنا ماشي أبا ما تنسيتوس أني أديرا زياد بريت إني جرجير نغافت عن تلفونه جنان جرجير فجأة أما فرا أفان أبوغون وقاسنغا jabaa aboo jaan takkaatu jaarame Soomaali aboo jaani jabaan dakka jiru akkasitti qeebanan gamma afaan maqaa duraan afaan Oromoo ittiin bahe afaan furaa aboo jennaan furaa afaan aboo kanatti deekande ijoollee adareetti deebise aaranii dhuleedha ani waan taariikhati kun waan taariikhan akkasitti gaa afaan akkasitti afaan duraan furaa afaan Oromoo je maal isan maal jedhan nuti Oromoo dhaga'ullee hin feenu jedhan wala furaa afaan Oromoo jedhame Oromumatan keessaumaan jirani maaltu keessa jira kitaaba kana jennaan homaa keessa hin jiran gubbaarra jiran garte furaa afaan Oromoo kadi nuti Oromoo dhaga'ullee hin feenu argullee hin feenu katabullee hin feenu Sheekh Rashaad nu Oromoo nuti jira dirree lolatti ajjeefne asi jiraachisuu deema jedhanii akkasitti afaan abbootti nu deebisiisa. Booda hoo gara Misraatti deebitanii gaafattanii ergaa qubee uumtaniin booda. Hin deebine nuti biyya keessattu jabaanne waan qubeen an tolche sun maali duraan wanni barbaadan dawlan Ethiopiyaadha akka anu seensisa akka jettu egaa ani egaan qubee tana kaaye akkuma qubeen tun itti jabaattu as biyya keessatti jechuu malee waan biyya alatti jabaatu anu gane biyyatti biyya keessattoo nama barsiiftanii qubee sana ergasii akka babal'atu gootanii maali qur'aana kitaaba qur'aana kan kana agartee kan ummanni Oromoodhaa
الرد تفسير القرآن أفعال سانته تولشي كتابا كان سيدو فقه أس فقه أفعال أورمو خنجرون تولشي فقه أفعال أورمو فقه أفعال أورمو دا فقه دا فقه تهنيا تدران أفعال ربات تتعبني أفعال كينيا تنديس akkanatti gaa jihaada jirra ammallee ganaadha gaa dubbiin beekama walii gala kitaaba meeqa barreessitame ati kitaaban ga diddamii lama akkana kabiralleen jedhamoo kan maxxanfamin jechuudha kan maxxanfamin kitaabni tafsiira quraanaa bicha maxxanfama malee amma kitaabni خفيك توكس نجرة شرح أبي شجاع يعني سو نجرة ثم تنفهم أما أخبر لنا يدو جرة ما تنفهم أيوة أما تجرى قمال أشوف زي من السنة قرأ سيناتي نو وانت بريسي تنجرة سيناتي وان أنا من بريس ياتو سن غافن بيتين يا خي بيا عربا دك أشي أمتا أمتا تربة إيش بي سوريا دا إيش بي يمسنتي إنه فرسي برده إيش بي بسومالي دي أجرا أفان كينيا أفان راديو مقدشورا كاسيت دلقة كاسيت ده anga hedduu dhagahuun dalaga kanneen barreessitanii jirtu jechuun maxxanfamne malee eewa aya teessumti sataa jirtan raadiyoo Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo magaalaa Finfinneetti argamurraa isiniif dabaa jirudha. Keessummaan keenya ammoo Dr. Muhammad Rashaad Abdulleeti. Mee Dr. ilmaan shan akka qabdannaa kaastanii jirtu jalqaba irratti isaan waagam isin hordofaa jiru waan isin hojjettan kana galmaan gahuu keessatti gaheen isaanii maal fakkaata maatii keessan waanin an ummata oromootiif dalage takkallee na jalaa nafne isaanumaatu na xaphii haa ta'uu karaa biraa haa ta'uu isaanuma amma inni kun guddaa isaaniiti akka gaariitti na gargaare waan oromoodhaa kana Khalid Muhammad Rashaad kan jedhaniin kun inni nama waanin an dalaga kana hunda keessaa harka qabu tanaaf jecha waan biraa dhiise kitaaba tafsiira afaan oromooti kan jennu kana tafsiira kana amma TV oromoodha TV afrikaadha keessatti dabarsee uummanni oromoo akka dhaggeeffatu godhee jira kana dalagaa jabduutti naa jira hundinuu yookaan inni ummataadha isaa guddaa kiyya akkasitti na gargaaruu ture ammaa miti amata diddamii oli isaa xiqqaashaadhati naa katabuu ture. Gara barnootaatiin hoo isaan maal fakkaatu ilmaan keessan maal barsiistamee sadarkaa akkamii irra jira? isaan kun inni kun jaami'aa arabaa jaami'aa misra universitii misraa keessa achi barata jennaanin dhiisi manni baradhu akka kitaaban kiyya naataan baasu taybii baradhu wanni barreessuu kompiitara akkasitti odoon fidin na galee na bira na katabutti jira waayyuu amma na barreessuus naaf
bazeessan waanan an dalagu hundaa'u keessaa harka qaba. Mee akka waliigalaatti ummata muslimaatiinis ta'e ummata oromootiin maal jettu? Nuti warri biyya teenya nuti biyya takka qabna, Oromoo fi Islaama fi Kiristaaniinis Oromoo walii galanii tokko ta'anii wal ba'atanii akka waliin biyya teenya jaarru, akka waliin biyya jiddu jireessii goonee mul'annutti akka dalaynuu jechaadhaan fedha. Namni isaanii kan Islaamatii fi kan Kiristaanallee akka gaarii Oromoon karaa hedduun isaan tokko taate. Oromoo Kiristaanaa, Oromoo Islaamaa tokko isaan lamaan. Hafedha Islaama ta'u, hafedha Amaaraa haa ta'u, Oromoo Kiristaanaa haa ta'u, nuti obboleeyyan. Namni afaan keetiin ni shanyii ta'eeti. Okkotteen gaafatin malii gosteetii bakka hin jirtan. Inshaallah. Kabraa amma waan hedduu kaastanii waa'ee Oromoos waan hedduu hojjettanis mee keessumaa dur yeroo durii sana hatta furaa afaan Oromoo ka jedhu sanii fi miidhaan hedduu isinirra gahaa turee jira. Yoo san afaan Oromoo ta'ee hawaasni Oromoo sadarkaa irra jiru kanarra ni gahaa jettanii yaaddanii beektu? Mee yoo wal bira qabdan akkamitti ibsitu sagalee sanii fi isa ammaa kana? Wallahi wannan yaana khiyya duraanu guddaadha. Dhaabbatu jecha mataa keessa jiru uummanni Oromoodhaa heddumminaa fi karaa hundaan bakka dheertuu gaan jecha yaada. Haa ta'u waan amma keessa jiranii fi wanni gaafan duraan waan Oromoo kana lafaa kaase fago amma gaba bakka yaani bakka amma jiru bakka jabu guddoodha jechuudha. Ammallee gaba Oromoon ummata bal'aa, ummata miidhame, amma miidhaa tan jalaa bayuuf karaa nagayaatiin, karaa nama wal ta'uutiin akkasitti yoo dalagan bakka ganaa dalagaa guddootu isaan eeggata. Dalagaa guddoo isaan eeggata. Dalagaa dardaraa haa ta'u, ta manguddoo haa ta'u, ta biyyummaadha. Hundi akka ummata isaaniitiif dalaganii bakka gahe. Karaa Islaamummaatiin hoo kaleessaa farra yoo wal bira qabdan akkamitti ibsitu? Amma dhugatti kaleessa fi har'a adda fago. Uummanni keenya karaa hedduun karaa kitaabanan allafeen ta'uu kan TV Afrikaa ta'uu namni afaan Oromootiin waa himu karaa tokko deemanii karaan lamin jiru karaan tokko nu'u jechuudha. Namni karaa Islaamummaa karaa tokkummaa Qur'aana tolchee dhufeen jiran uummata Oromoo kana. Amma yoo fedhan kitaaba Qur'aanaa kiyya kana haa jabeessan bakka hundatti haa qara'an kitaaba khulaasaa waan uummanni keenya duraan tafsiira Qur'aanaa afaan Oromootiin hin qaban har'a munoo horanii tanaaf jecha jabeessanii qara'anii qaraansanii waan tanaaf jecha qara'anii qaraasanii maaliif yoo
kaaseetta yoo taates quraana hunu kitaaba yoo taates kan quraana hunu kana hunda amma eegu kitaaba fiqiidhaa kana gurguddaa kana gara galchinee afaan oromootti deebine akkasitti ummanni keenya karaa laafaadhaan waan diinii amantii haa ta'u karaa laafaadhaan akka duritti kanaaf jecha ummata keenya ummata keenya hundinuu gargaaruu qaban amma wal gargaaranii maana wanin dhaamuuf waluma diddaaf namni wal diddaa kana ofirraa dhiisu wal diddaa ummanni keenya oromoo kiristaanaa haa ta'u oromoo islaamaa haa taatu akka gaariitti garaa tokkichaan wajji dalagatanii wajji dalaguu wanni kana gaa wanni ummata keenya dhaamu yaa Tole turtii Dr. Muhammad Rashad Abdullee wajjin taasifne kanumaan goolabna. Dr. Muhammad Rashad Abdullees gaafiif deebii bal'aa hawaasa keenya kan kaabaa kibba bahaa dhihaa biyya keenyaas ta'ee sadarkaa addunyaatti jiru hundaa fi ibsa bal'aa barnoota kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattootaatii fi maqaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Itiyoophiyaatiin guddisee isin galatoomfadha. Horaa bulaa. Galatooma isinoon namni harka guddaa ummata Oromoo irraa qabu isini raadiyoon afaan Oromoodha keessattuu raadiyoo afaanaadha isin olii gaditti hin dhagahamti wanni namni isii dhaggeeffatulleen waan gaarii akka waan ummata Oromootiif tolu kan afaan Oromootii tolu kana hundaa isinirraa argata jazakumullahu khayran insha Allah wala garragaa gaafa biratis ani Zeelaan Jamal jedhama. Jiraataa eessaati? Jiraataa magaalaa Adaamaati. Mee Dr. Muhammad Rashad Abdulleetiin wal beektu? Wal beeyna. Karaa hedduu wal beeyna. Osoo isaan hin argin durallee seenama isaanirraa ka'ee kitaabanuma isaan barreessan kanarraa ka'ee haaluma qabsoo Oromoo isaan adeemsaa turanirraa ka'ee nutis warruma hawwiin Oromoo mirga isaa argatee sadarkaa irra jiru kana ga'u qabu qabsaa'aa haga dandeenyetti yeroo biyya alaa turres yeroo biyya keessa jirus warruma yaada kanaaf halkanii guyyaa socho'aa ture. Kanaaf seenaa kanarraa ka'ee isaan ni beeka. Mee isaan akkamitti ibsitu? Isaan akkitti ibsu ka isaanii nama waan dhumuu miti ibsuun haa ta'u isaan waa hedduun uummata Oromoo biratti beekamanii tokkoffaa qabsoo Oromoo ofitti qabsaa'anii jiru dadhabanii jiru. Dabalataan amantii uummata Islaamaatis dadhabanii jiru. Lachuu wal bira oofan. Qabsoo mirga uummata Oromoofis qabsoo amantii ofiitiifis qabsaa'aa turanii. Kuni maali lachuu waa wal qabatuuf. Qabsoon akka mirgaattis waanuma ilmi namaatiif uumamaan lafa kaa'ame mirga ofiitiif qabsaa'uuni. Amantiinis sanuma cimsa. Kanaaf isaan karaa lachuun waan qabsaa'aniif qabsoon isaanii uummata Oromoo hundaaf sunni. Islaamaatis ka amantii kiristaanaa hordofuufis. Kana amma wanni jechuu danda'eef kitaaba amma furaa afaan Oromoo isaan ammaa jalqaba barreessan kana ani waggaa 40 dura natti fakkaata ijoollee ta'e yeroo sani godina Baalee naannoo aanaa Giddiiritti sochii waan tureef kitaaba kana ni beekan yeroo sani xiqqaadha. Waan xiqqoo dubbisuu danda'uuf ni yaadadha. Uummanni natti dacha'anii kitaaba kana yoo dubbifnu namni hundi ni dhaggeeffata. Ani xiqqoo qubeen kun xiqqoo waan manaa galuuf waa yeroo sana kutaa 2 3 baradhu
kitaaba yeroo sana akkasitti uummanni dhokatee yeroo dubbifnu akkasitti nama ofirraa laalaa dhageeffatan san har'a sadarkaa kana ga'e afaan bulchu ta'ee afaan amantii ta'ee afaan siyaasaa ta'ee afaan ekonomii ta'ee sadarkaa kana ga'uu isaanitti kanaaf shoora isaan taphatan guddaadha jechuudha. Kanaaf deebi'ee amma akka reefu isaan ibsaa turan sanitti qubee afaan oromootiin laatiiniidhaan quraanni kun barreeffamuu ilaalchise akkuma isaan jedhan san gaafa kitaabni kun biyya kana galu yeroo san hojii mootummaa keessa jira. Kitaabni amma isaan afaan oromootiin hiikan kun quraanni gaafa galu hiriyoonni kiyya warri amantiin isaanii islaaman ta'in amantiin isaanii kiristaana ta'an namoota hedduutu kitaaba kana afaanuma keenyaan quraanni kun barreeffamu itti gammannee jira jedhanii namoota hedduutu kitaaba kana irraa fudhate namni hin beeku afaanuma oromootiin barreeffamu isaatiif gammadanii. Kanaaf akka isaan duraan hawwaa turan sun akka isaan jechaa turan sun sirrii ta'uu qabatamaan kan argisiisu. Kana qabsoon ishee Marashaaduu osoo jiran ammoo bu'aa kanallee arguu isaaniittis anillee ni gammada. Erga ammoo biyya kanatti deebi'anillee waa hedduu walumaan jirra. Qubachuu qubsiisuu isaanii keessatti illee mana amma keessa jiran kanallee yeroo sana ijoollee isaanii waliin karaa mootummaa wajjin sochii guddaa waliin mana kana yeroodhaaf argatanii amma keessa jiranii achirraa jalqabee erga biyya kanatti deebi'an waan hundaa jiruu hawaasummaas ta'e jiruu isaanii hundaa'u nama waliin jiru keessaa tokkodha. Kanaaf isaan irraa dhalli amma maal bara? Dhalli amma wanni baratu qabu tokkoffaa wanta isaan irra yeroo Oromoon uummanni keenya karaa hundaan karaa siyaasaa karaa politikaatii fi karaa hawaasummaan duubatti hafisan sadarkaa kana ga'ame jedhamee yaadamne sanitti isaan kana yaadanii har'a osoo jiran kanaan bu'aa kana argamsiisu wanti tokko yoo jalqaban yoo fedhiin jiraate yoo itti amaname fiixanii baha jechuu uummanni Oromoo hundinuu keessattuu dargaggoonni keessattuu barattoonni kana amanuu qabu jedhan. Hawwii isaan ammoo hawwanii asiin gaan kana isaan akkaan dhugaanii jiru nuti ammoo fuunee kana caala wanta san bal'isuu fi gabbisuun dirqama uummata Oromoo hundaa fayyadu amantee qaba. Galatooma. Galatooma. Namni bageettiin isin ga'e jechuu barbaaddanis yoo jiraatu hundi keessanuu guyyaa ayyaana qophiin kun waan ta'eef akka walii galaatti jira carraansa. Uummatuma warra akka iidaa fitiriin baga isin ga'e jechuudha. Akkuma iidaa guyyaa iidaatti. Jechuu dandeessu yoo barbaadda. Haa ta'u. Ayyaanni Ramadaana Eidul Fitrii ayyaana gammachuu ayyaana nagaa uummata musliimaa Itoophiyaa hundaafuu akka ta'u hawwii qaba. Kanaafuu sagantaa reediyoon Oromiyaa gaafii fi deebii abbaa seenaa Dr. Muhammad Rashaad Abdullee godhanii sababa kanaan carraa kana argadhe anillee uummata islaamaa dhaamsa dabarsuu kiyyaaf baay'ee itti gammadaa numaraahuu baga rabbiin ayyaana Eidul Fitrii nu gayya. Innitti argamurraa isiniif dabraa jirudha. Keessummaan keenya har'aa Dr. Muhammad Rashaad Abdulleeti. Mee Dr. Abubakrii Saaffaloo wajjinis walitti dhufeenya qabduu jedhamu. Mee seenaan isaanii maal fakkaata? Isaan beektuu nama akkam ture? Sheekh Abubakrii sheekotaati. Sheekha nama hundaati. Sheekha taariikhati. Sheekha afaan Oromooti. Duuba amma nuti hanga wanni taariikha isaanirraa yaadannu walaloo hedduu isaan tolchan afaan Oromootiin tolchanii as jirtu. Isaan gaanamuu biyya hundatti
ergamee jira baramellee jira namni heddulleen kan hafazu ni jira tanaaf jecha gaa taariikhni isaanii taariikha irraanfatamuu miti. Mee isin isaanii akkamitti beektu eessatti beektu? Isaan sheekha keenya itti mana biyya isaaniitti itti dhaqeetan kitaaba Awfaaqa jedhanii kitaaba gartee nama waa barsiisu jira waan xibbiidhaa kana kan kitaaba tokko irraa qara'e kitaabni sun manba'u usuulil hikma kan jedhu manba'u usuulil hikma maal jechuudha hiikni isaa? kan waan kitaaba waan xibbiidha nama barsiisu jechuudha. Jechi xibbii kana keessi isaa mee akkam? Xibbii jechuun wal'aansa dhukkubaa kan nama waan kana wanni yohanaan xabiiba jedhan yaala fayyaa namaa irratti ka xiyyeeffatu jechuudha. Ka xiyyeeffatu isaatu xabiiba jedhama. Kanaaf jecha gaa sheekni sheekh Abubakri waan xibbii kana beekan xibbii biyya arabatti tolfamtee dhufte akka waan irraa hir'ateetutti jira waan san itti guutuu barbaanna je'eeti kitaaba hedduu tolche kan ummata Oromootiif ibsu godhe tolchee jira. Inni afaan Oromootii fi afaan Arabaatti qixxee beekan. Wanni hedduu waan taariikha kanas afaan Oromootiin tolchani. Afaan Oromootiin tolchanii ummata Oromoodhaaf karaa ibsan. Mee osoo afaan Oromoo silaa qubee hin qabu isiniyyuu ergasii asii biyya Misraa deemtanii ka afaan kun qubee hin qabu jedhanii isin harkatti didan. Isaanoo yeroo sana maaliin barreessu turan afaan Oromoo qubee maaliin barreessu? Qubee lubbuu isaaniitiin tolchan ifirraa kaasanii afaan Oromoo kanaaf qubee tolchan. Qubee saniin nama barsiisa. Barmoota hedduu kitaabanitti katabanii ammallee waan ummata barsiisan hunda waan saniin kataban. Qubee isaanii saniin kataban. Qubeen sun egaa maashina hin qabduuf jenna malee silaa waan Oromootiif akka gaariitti taati. Isin qubee sana barattanii turtani? Baradheen jira. Obboleessa hayyaatu achitti isaan bira qara'a. Sanumaanin anis baradhe. Sun beekamtuudha gaafa. Biyya Harareetti beekama afaan Oromoodha. Namni afaan Oromootiin waa baratu ni barata wanni qubee isaanii akka gaariitti. Isaanoo waa'ee Oromoof Oromummaa kana yeroo sana haala akkamiin ibsaa turan sababa san miidhaan isaan irra ga'e maaltu jira wantu beektu? Namni waan haarawaa fide wanni rakkoon dhabu rakkoo hedduutu isaan irra ga'e. Damiina sigaa namni nama damiina biyyaati. Diina jechuudha. Damiina baalabbaata biyyaati. Ammas waan taariikha dubbata. Kitaaban hedduu kataban. Kun hundinuu rakkoo itti fide. Ormi
faranjiidhaa dhufeeti isaanirraa waa barata magaalaa Dirdaawadhatti isaanirraa waa baratan kanaaf hedduu muraaqabaa godhan Hordoffii. ilaalaniiti dalagaa isaanii jala deemanii onni jedhanii haa ta'u booda keessa gara Soomaalee gaggodaan booda keessa wanni isaan deemanii taariikha afaan Soomaalee wanni biyya Soomaalee tana ta wariyaa bichaa miti nama Oromoodhaa nama Soomaalee godhuun waan jabduudha gartee waan laafaadhaa miti nama Oromoo Soomaalee godhuun akka kanaaf jecha Oromoo aboo jechuun kanaan biyya hunda biyya Soomaalee godhuun hin mijaa'u. Kanaaf jecha maqalleen Soomaalee miti. Maqaa nama maal jedhan maqaa biraa jara sadeenuu walii qabatu. Soomaalee afaan Oromoo walii qabatu. Godhatuun waajiba keenya jechaa qaba. Boodarraa keessatti isaan amrii ta'an barbaadu. Biyya Hireen jedhaniini biyya Hireen jechuun bakka bishaan itti hidhaman jechuudha. Biyya Hargeysa kanaan akkana gara baharatti achi gara Khaliija Azaniitti achi yaa'a. Achitti magaalaa maal jedhanii sabatan amma booda tana biyya Hireen jedhan. Somaalee keessa jechuudha. Achitti amri amanisa. Maatii ijoollee isaa qabu. Ni qaban. Nama hedduu qaban hedduudha isaan. Orma jajjaboodha hatta diinittuu waan diinitti nama jajjaboodha. Galatooma. Galanna keessan hin beeku.